Sheekii taa qabbaneeffadhaan aan jira jedhe. Asirratti waa tokko jira. Yaa Keenya qabbaneeffadhaa beektanii miti. Toofiqiyee Itti ustaadha suuqachuu diddeeran malee. والله يعني اللهم استرنا يا رب يا رب عفوك وسترك يا رب. لا لا توبي متروس مو قدر Toofiq. Toofiq. Taramaddiin ijoollee koomantiin si arrabsanuu fi modreetara kenniyaati mootummaa kanaaf. Modreetara naa kenni dafii. Dhiisii Ahmadiin wanni hin beeku dhiisi. Haa ta'u dhiisi. Warra kun. أما توفيق Abarreessa توفيق lalisaa. توفيق Aywa مي ustaas. دقي أما والله أما دين كنا باسبورتي نبوفي ديبا ديبا في كم نامه ديبا لما لين قلنا ديبا ديبا في كم لوفي كانه Of qabna يجول مي ربي جلاتي مي والله العظيم مي باسبورتي ما إيو كنا مي باسبورتي نبوفي مي ربي جت ديبا ديبا في كبا Baasaa an suudii jiraadha ustaadha dhalaa Toofiq laa. Sutera kau dia ni. Ustaadha bisa ala an suudiin jiraadha. Dhibba dhibba qabaa fi abbaa ofii hadaraa baasaa fi wallahi an hin kenninaaf. Hamma qabnu bira dhaabbanna. أبو ربي جت والله ربي جل برا بدا ربي جلاتي مجاكم أنا ما وان في ديوان جل ساعتي كانت تنارون والله تنارو ساعتي كانت ما جالت تيم تمجا مي وان نها سعر لا لا تي ونجدا يشون اتيادا مي بدي ساعتي بر أما إسا أمني كليسا نمني كومي كودا أفور برتا أيه كانت تلالو كنا سيفان نفجر بركامان سيفان نفجر همن سيار مي رب سودات نوتي أحمد دين مبارك ترى مبارك مال كودا بي أبدي ترى مال كودا أبدي ترى كان أفضل دبينا شرط أبى شوكا بطرة سيقولي namni Ilaa hamma irra inni irra guddeessa dallanee jedhe ustaadhaan jaa eenyu ni beeytu abdii gee taa'ee inni irra guddeessa amma dallanee jiru Toofiqii araarsaa yaani abdiin immoo yaani akka nama kaanati miti hin beektanii mee bakka barbaadan naqu abdii araarsaa abdii ilaal abdiin tuqamuu qabu abdii wallahi mucaan sun kun nagara ta'uu isaarraa jechuudha biyya taa'ee dirhamatti birrii jijjiiree achirraa barra obboleessoo nyaata xalabee fi nyaachise bar abdii jechuun bataam kun nagara nyaasa unu seegalee akka keenyaallee wanni ምናምን irra darbuu ምናምን man beeku ni sireesii taanaan sireesii dha kansaa nama hunda wajjin qoosuu illee hin ta'u mubaarakamma guyyaa lama sitti aaree kee guyyaa lama booda garaadha waan qabu ni wanni dha bakka ofiisii jedha Amma abdiin Dr. Hamza amma abdiin mana Toofiqitti wallahi hin gargaarraa mucaa kana gargaarrii waa takka haa goonuu fi mana hakiim allee finnee jedhaa ture sigalee nama kuma tokko irratti. mee baariyyoo mee rabbii jedhe atillee sagalee ta'ee fi mee akhii rabbii jedhiitina wallahi ummanni kennaaf diraama dhibba caalan kennina dhibba walitti qabama namni kuma sadan kun meeqa silaarra Nus warri suudii jiru. Akkasii gargaaranii Hin gargaarraani warri suudii jiru. paaspoortii kana ammoo hedduu himataadha paaspoortii kana tu paaspoortiin baheetii silaa bareedduu. baaliyyoo fi dhaggeeffadha baaliyyoo Toofiq aboo rabbii jedhaati mucaa kana wanni taame asumatti jalqabame baaliyyoo Toofiq bakka jalqaba wallahi ilaan dhibbanan kenna. Toofiq bakka Akkaawunti baaliyyoo dubbadhu baaliyyoo birrii biyya kana dhibba gaddaa deema. Let's go. Marti keenya kinu rakkoo namni ijaa Waami maqaa baaliyyoo Arriyaala dhibba sadii nan kennaaf suudiidha. Kunoo lakkaawwantee abbaa barbaadanii natti erga. Wallahi nan gargaaraan. maqaan kee eenyu maqaan kee buletti Burtukaan Jibriil. burtukaan bismillaahi الرحمن الرحيم guyaan irraa guyyaa jumaati rabbii yaada muraada kee rabbi siifa guutu fayyaa guutu rabbi siifa kennu rifeensa mataarraa jalqabee hanga qeensa miilaa fayyaa rabbi siifa kennu musiibaa rabbi sirraa haa qabu gadda rabbi sirraa haa qabu maatiin kee nagaa haa taanu waatiin kee nagaa haa taanu gandi kan kee ollaan kee firri kee nagaa haa taanu ulaan rizqii bitaa fi mirgaa sitti haa cabu waan sodaatte hunda najaabai waan rabbiin kadhatte hunda argadhu bismillaahi milkaa'i akkuma gartee khayrii kana bante ulaan khayrii miftaahin khayrii qulfiin khayrii harkaan kee kaamu allahumma salli Wallahi gargaaraan. kabira Okay. Enggak jago. Okay. nama biraa galchaa wanni godha Toofiq Akwaantii eenyutti galfama ustaad? akkaawunti ustaas kenna. Kan eenyu? Akwaantii eenyutti Keessoon. kiyya kana sii xiqqoo wanni ta'eera wallahi lazim kaasiis ka biyyaas wanni ta'e jira Toofiq waati Toofiq wanni aadinaa godha deebisi beeku. Toofiq aadinaa deebisi. Waa akkaawunti tiifan maxxansa. Ustaadha tilaa deebisa. Kau kawan itu Toofiq afi dukun. Ingkar Mucaan gargaar si bira jiru gaji akkaawunti marga qabaa jadi. maaliin gaafadhaa mucaan isa bira jiru akkaawunti qabaa. Baaliyyoo ustaazi yeroo 300 nan gargaaraanis. Allahu akbar awwale musamma Yesus. Anaka. Ila. Kophaa
Awale. Awale mti kun. Boleh musamman. Kasa Ustaz. Basa. Simbas kulo ki jala. Kulo. Simbas yang jala kulo. Eesh Ustaz. Kulo ki jala simbas yang jala. Rabbi waan jala tu siya jala tu. Lagi pun Taufik kawan tiga pesi amar tiaga jadi lagi awalnya malah kakak kerja punya tim burti hati malah kakak kerja wallah yo kan bakar kubah koyo lekam ne bijir Bole ingalchina walitti funaana meequm nagararraa agahuu fi bakka funaanaa fi akkaawuntii qopheessaati. iya awalnya musamman kan Sababa paaspoortiiti laannan gargaaraaru sababa paaspoortiiti baabiraa miti. iya dhugaa kee akkaawuntii mee nu jire Taufik akkaawuntii maan finneeti Taufik dado Akkaawuntii kan Ustaazam zaatu godhame irra caalama namaadha sila. Kiyya wallaa rakkoo qaba bibi. Kiyya rakkoo qaba lamaan rakkoo qaba yaa kee. Nagaluun maal godha egaa baalii Nee yoo jira akkaawuntii nee qaban. Taufik keessa dhaqee. Taufik. Qoy qaxxaanti dawwalaateen. Qoy. Aboo qoy isan jenne qoy. Mee abdii tisheernaa godha. Abdii dhumaa kan abdii rasuu galee wayyaa yookaan kan mastaa shara buddiin. abdi share itu kan ayah abdi bilo kira Abdii tisheer godha yaaboo. Abdii nu wayya. abdi dah jira ani UK jira share godha Biyya taasifamuu. Baalii yoo paawundii naqa gargaarta re'aati. harga mana pound di batakan Ayyee gaariidha bakka akkas taanaan. Meerri Ahmadiin akkaawuntiin kee? Waya accounting. Aboo Ahmadiin qoy ilaalamma. Amma Ahmadiin isaati abdii tu dawwala. Abdii geetaachoo. Isuma wayya. be abdi kita josi dawala ayah berada Yaa akiitti nu dawwalaa wanni mucaan kun bakka carraa kana wanni jiru paaspoortuun tarkaa qabu rabbi jedhaati. mulu jarang galcha wallahi namni akka kale raga mamira ke sagale jira rabbi bisa sigan wasinyalo amara barsi bijolen zeli Accounting kennamee jennaan dhaggeeffadhaala. Accounting kennamee jennaan birrii galchanii riisiitii viidiyoo Ahmadiin gadhiifatu jala akaanu asaan jiru kana wayni amzaa jala akaanu riisiitii koomentii amzaa jalatti galfamu. Malee inni dhibba tokko nama kana hunda ol galchuun rakkisaadha beekala. Birrii galchanii koomentii ajamzaa kana jala akaanu jechuudha. makala le jira orgalchina Eeyyan akkasi. Akkaawuntiin nigdi baankii kennadhaa namman dhaqee isinii galcha. Addiin nama Itoophiyaadhaa irratti sii gargaaramu hin qabdu ati. takka choominni mootu makalakaya gargaaru male obbo Ahmad Baaliyyoo rabbi si haa jiraachisu bakka baay'eetti sati nama sappoorti gootuun si argaa jira baaliyyoo koo umriinuu dheeradhate. giddeetaan waa walii musamma maal taate wannan angaraana nyaatallee nama mararraa beeka Ustazi. Amma ma accounting kabda nusin. Kesanirratti warra itti rabbi kenne. Yoo deebi'e. Abdiitiin dawwalaa qoy. Abdiitiin dawwalaa. Assalamualaikum. Abdiitii dawwalaa ustaazi. Ustaazaaf na foloo naa deebisaa mee isin barbaada nuyyuu isinitti naa joma.